Osman Bey fi Turgut Bey walitti dhufanii wajjin mari'atanii ture. Mariin isaanii kun maaliif ture? Osman Bey gara mooticha Bizaantii bira deemee ture. Erga mooticha bira dhaqanii booda mootichaa fi inni maal waliin haaso'an? Haasoon isaanii waa'ee bursaan karaa waraanaatiin Osman fudhachuuti moo Osman Bey kiyyoo guddaa achi keessatti qopheessan? Soofiyaan bursaa akkamiin harkatti? Akkasuma yoo bursaa Soofiyaan harkattee Kilaawudiyoos ni du'a moo ni jiraata? Buguma haatun Koojaariif akka Usman faa agartee dhufte odeeffannoo fiddee fi kenniteef garuu Koojaar hedduu isitti aaree ture. Maaliifi akkasuma bugum haatunii wal qabatee haalaataan isii maal fakkaata? Orhaan Bey filima kurulus Osman keessa bahuuf deema. Yoo Orhaan Bey fi Niilfaraatun yoo bahan maaliif bahu? Sababni isaanii maali waan ja'amu? Xiinxala keenya kan guyyaa har'aa xiinxala kutaa 191ffaa beeysa tokkoffaa keessatti kan waliin ilaallu ta'a. Kanaaf warroonni chaanaala keenya faaroo taatan subscribe godhuu hin dagatina. Warroonni ammoo Turgut Bey deebi'ee Usman Bey keessatti makamuu isaatiif gammaddan viidiyoo kana akka like gootanii jalqabdan asumaan isin gaafannaa. Haga xumura sagantaa keenyatti kan wajjin turtan abdii qabna. Intiroo gabaabaa booda walitti dachaana. beeksisoota garaagaraa hojjechiifachuuf akkasuma VIP keenya galmaa'uuf lakkoofsa 919113414 irratti dawwaluudhaan nu argachuu dandeessu. Oro Record Dibbakee. Egaa walitti deebinee jirra kabajamtootaa fi hordoftoota Oro Record Dibbakeedha. Egaa akkuma kanaan dura beekamu xiinxalli keenya kutaan torbaan hunda kan deemu arraas gaa kunoo deemnee kutaa 191ffaa beeysa tokkoffarra geenyee jirra. Egaa wanni isin hubachiifnu viidiyoo keenya kana hedduu fi harkachaa hin jirreef like godhuudhaan akkasuma share gootanii nama biraan akka geessan asumaan kan isin gaafannu ta'a. Egaa xiinxalli keenya torbeedhaan kan deemu arrallee eegalamee jira. Xiinxalli keenya kanarra akkuma jalqaba irratti gartan odeeffannoo garaagaraa kan of keessatti qabatudha. Akkasuma amma gaa kan ittiin jalqabnu kan ta'udha. Kutaa torbee kanaa keessatti akkuma garrutti taphattoonni haaraanis hammatamaa jiru yookaan dhufaa jiru. Akkuma suuraalee irratti gartan yookaan social media keenya irratti warri nu hordofu hedduu ni beeytanii. Namni isin footoo gara duubaatiin gartan kun Efgaan Jaan jedhama bakka Oguz Bey bo'ee akka inni filima keessatti hirmaatu beeysanii jiru. Akkasuma namoonni biraalleen beeysa keessatti akkuma gartan gaa yeroo loltoonni yookaan achitti qabsootti jiran sana egaa yeroonii fi Kaayimazii fi Turgut Bey gosa keessaa qabsootti jiran san gara duubaatiin namni nuti arguu dandeenyu gaazii illeen achitti akka argamu arguu ni dandeessanii. Gaazii Alpee jechuun gaa kana dura namni hundi beeytanii ilma jeerkutaa'ii inni gaaziin deebi'ee jechuun taphaa fi koflaan akkasuma koomeedii garaagaraatiin akka deebi'ee jiru nutti mul'achuu danda'a jechuudha. Akkasuma gaa Aayishaan ni deebiti moo hin deebitu waan jedhamu irratti Aayishaa intalti Ilbaay jechuudha. Isin ni deebiti moo hin deebitu waan jedhamu irratti isin garuu odeeffannoo isii hagaammaatti wanti dubbatame hin jiru. Egaa Turgut Bey illeen kallattiidhaan gosa keessa seenaa jira. Jalqaba osoo gosa hin seeniin duratti gosa gara gubbaarraa gallaaluudhaan hedduu dinqisiifachuu ture. Yeroo inni gara gubbaatti gallaalu sana akkuma mul'atu Balahaatun achi keessatti ni mul'atti. Balahaatun hojii manaa fi hojii tokko yookaan nyaata tokko hojjechaa jirti. Akkasumatti gaa battalaan yookaan ariifannaadhaan gara gosa keessatti seenee jechuudha Turgut Bey. Garuu waan ajaa'iba ta'u yommuu Turgut Bey gosa keessa seenu Osman Bey gosa keessatti hin argamu. Gosa keessa hin jiru. Garuu Turgut Bey gosa keessa akkuma seeneen gaafa seenu Usman achi keessa waan hin jirreef loltoota tokko wajjin achi keessatti qabsoo godhanii jechuudha. Kaayimazii fi Aykurt fa'aa wajjin qabsoo achi keessatti godhuu ture jechuudha. Akkuma beeysa keessatti gartan hundi keessanuu beeysa 191ffaa keessatti akkuma gartan achi keessatti gaa wajjin dorgomanii hundi isaanii injifatee ture. Turgut Bey akka isaaniif kenne ifaadha. Dhugaa jiru garuu isaanitti hin himne. Maaliif jennaan isaan hundi hin beekne. Achi keessatti qabsoo godhuu turanii jechuudha. Kana booda Usman Bey bakka tokko deemee waan jiru fakkaata. Waan gosa keessa hin jirreef kanaaf battalatti akka bakka tokkotti deemee beekamaadha jechuudha. Dugda loltoonni duruu isa beekuu qabu. Isa waliin
wal arge ta'uu qaba yookaan nama duraan Usmaan wajjin wal beekanidha. Isa malee namni biraa hedduu arkee hin jiru jechuudha. Namni biraa hedduu hin beeku. Garuu Usmaan Bey amma Turguut arguun isaa ifaadha. Beekamaa arguu danda'a. Usmaan isa ni beeka. Sababni isaa gaafa Artugrul siizinii 5ffaa keessatti Turguut Beyin Usmaan Bey yeroo dheeraaf kan waliin turan ta'a. Waliin turanii jiru. Nama biraa waliinis turaniiru jaa. Usmaan Bey ijoollummaa keessatti kan turedha gaafa sanii. Garuu Turguut Bey gizaa arkee adda baafachuu ni danda'a jechuudha. Maal gaafa ijoollummaa yoo arkellee beekuu ni danda'a jechuudha. Usmaan Bey gosa keessa hin mul'atu. Kanaaf isa kutee yoo kan nu taate gara dhumaarratti kutaa darbe keessatti gara dhumaarratti maaltu ture? Usmaan Bey akka mootii Bizaantii irraa waraqaan itti dhufte beekamaadha. Kanaaf innillee garachiitti akka qajeelee beekamaadha jechuudha. Yeroo sanitti Turguut Bey waliin wal argee yookaan wal gahii gara dhumaarratti godhanii jiru. Erga izniik dhaqee booda kana godhuu danda'a jechuudha. Kun waan beeysa keessatti mul'atudha. Garuu ifatti buursaan yoo Usmaan Bey isa gara Soofiyaatti deebi'uun gaarii yoo naaf argatte deebisee waan fudhatu fakkaata. Kana irraa viidiyoo jalqabaa keessatti akka isinitti himneerra Usmaan Bey akka waan fakkeenyaaf meeshaalee wajjin naggadanii fi akkasuma ruumiilee waan akkanaa waan gosa kaayee qabdu kana wajjin akka waan hojjechaa jiran hin fakkaatu. Garuu kan isaan mari'achuu turan waa'ee lolaa irratti waa'ee buursaa akkamittiin injifannaa kallattii buursaa akkamitti akka haleelanii fi akkamitti akka buursaa injifatu waan mari'achaa jiran fakkaata. Kana jechuun wanni isaan achitti mari'achuu danda'an akka xiinxala keenyatti Usmaan Bey karaa gabaabaadhaan buursaa qabachuudhaaf amma waan Kilaawudiyus aangorra jiruuf Kilaawudiyus karaa gabaabaadhaan Hojaarii wajjin buursaa keessa akka bahanii fi Usmaan Bey Kilaawudiyus akka qabatu karaa salphaadhaan akka mo'amuu danda'an ni mul'ata jechuudha. Akka mo'amuu danda'an ta'uu danda'a jechuudha. Karoora kana waan baafachaa jiran fakkaata jechuudha Usmaan Bey faan. Kana garuu Soofiyaadhaaf sababni isaa yoo Turkoonni yoo kallattiin haleelan haalli jiru jijjiiramaa jechuudha. Ni jijjiirama yoo kallattiidhaan kaniif buursaa haleelan taate. Kanaaf karaa salphaa fayyadamuudhaaf kana godhanii jechuudha. Yeroo Usmaan Bey gara Kilaawudiyus dhufe yoo isaan qabatan sana booda haala kana keessatti hamma salphatti loltuu tokkollee odoo hin qisaasin qabachuu danda'anii jechuudha. Soofiyaa duratti jilbiifatee buursaan ammas galmaan waan gahuu fakkaata yookaan Soofiyaan itti fuftee aangoosiisan waan galmaan geessu fakkaata jechuudha. Garuu Kilaawudiyus faan yoo akkasitti qabataman yookaan akkana bifa kanaan qabamanii yoo inni kayaannu taate akkamitti Usmaan gosa keessa yookaan qalaa isaanii yookaan masaraa keessaa baasee akkamitti akka qabatan akkamitti qabachuu danda'a yoo kennu taate kun ifaadha. Namaan akka ta'u yookaan karaa basaasaa yookaan nama tokkoon akka isaan kiyyootti galchuu beekamaadha jechuudha. Kana eenyu kiyyootti galchaa yoo akka xiinxala keenya kennu taate Bugum Haatun akka kiyyootti isaan galchitu beekamaadha jechuudha. Kana namni hundi akka beeku beekamaadha. Bugum Haatun Kujaar bira dheeyitee odeeffannoo Usmaan Bey akka gartee Kujaaritti akka himtu beekamaadha jechuudha. Maal himti yoo kennu taate Usmaan Bey bakka kana jira jettee dheeyitee itti himti jechuudha. Usmaan Bey illeen isii gara isaaniitti harkisanii jechuudha. Kana duraanuu Usmaan Bey iccitii godhee waan tureef Usmaan Bey ni eega. Kujaarii fi Kilaawudiyus wal fudhatanii akka isaan gara Usmaan Beyitti dhufan beekamaadha jechuudha. Bifa kanaan akka qabaman jechuudha. Isa qabachuun isaanii beekamaadha. Kun jechuudha maalumaafuu amma Kilaawudiyus yommuu qabate ni ajjeesa jechuu hin dandeenyu jechuudha. Namni hundi yooniif ka yaadu taate yookaan akka yaada keessanitti Kilaawudiyus waan ajjeesu natti hin fakkaatu. Akkasuma garuu maal godhaa hidhee gara mootiitti akka ergu yookaan gara bulchaa isaaniitti akka ergu beekamaadha jechuudha. Bifa hidhamaatiin inni kun waan mooticha bira imperaatoora bira ergameef isa hidhee bifa hidhaatiin achitti erguu ni danda'a. Garuu ammoo erga Soofiyaan duute booda erga isiin duute deebi'ee akka dhufu beekamaadha jechuudha. Akkasuma mooticha irraayis imperaatoora irraayis amanamummaa argatee dhiifama gaafatee imperaatoorri dhiifama godhee fi akka inni deebi'uunsa beekamaadha natti fakkaata yookaan siizinii 7 keessa ta'uu danda'a. Kana jechuun inni hin duune jechuudha. Garuu hidhamaa ta'ee akka ergamu nutti mul'ata jechuudha. Gama biraatiin ammoo ammallee Soofiyaan baay'ee waan jirtu nutti fakkaata. Amma ulfinni isii illeen bal'inaan hin jiru. Loltootaas hedduu hin qabdu. Sababa kanaaf akkasuma Bugum Haatun ammoo akkaataa
filima keessatti yoo xiinxallu taate yeroon isii waan xumuramee jiru fakkaata jechuudha yookaan iskiriiptiin isii waan xumuramee jiru fakkaata jechuudha. Usmaan Bey akkasuma fayyadamaa akka jiru beekamaadha yookaan guddachaa akka jiru ifaadha jechuudha. Hundi isaanii ni injifannaa nutis akkas jennee yaanna. Kanumaan wal qabatee yeroo Usmaan Bey fi Turgut Bey lolaaf yeroo isaan mari'achaa jiran yookaan yeroo isaan mana keessaa pilaana baafachaa jiran san karoora akkamitti akka lolaaf deeman qophaa'uu jiran san maaltu ta'ee Orhan Bey marii san keessatti hin argamu. Kana jechuun maal fakkaata? Mahamad Bosdak bakka bu'ee yookaan iskiriiptii kana keessatti karaa Zaahisaaritti akka ergame hojjechuu danda'a jechuudha. Kun ifatti beekamaadha. Oduu Orhan Bey fi Nilfar Haatunii fi akkasuma namoota barbaachisaa tokko tokko yeroo dheeraaf karaa Zaahisaar keessatti jiraachaa turuun isaanii yookaan qarqara galaana sanii akka jiraatan ni mul'ata jechuudha yookaan akkasitti mul'achuu danda'a jechuudha. Yoo Orhan Bey kadnii fi deemu ta'ee dirqama namoonni 5 fi 6 tokko isa waliin akka jiraatu beekamaadha jechuudha yookaan nama duwwaa hin deemuu jechuu barbaadeeti. Akkasuma yeroonii fi bifa kanaan akkanatti kadeeman ta'ee yoonii fi Emri Bey yookaan namni bakka Orhan seenarra jiru san bakka bu'ee hojjechaa jiru kun maqaan isaa Emri waan jedhamuuf inni kun yoonii fi kanii fi deemu ta'ee taphataa biraa yookaan yoo inni kan hin argamne ta'e taphataa haaraa dirqama barbaachisaadha jechuudha kutaa haaraa keessatti yookaan yeroo isa deebisuu barbaadan jechuudha. Sababni isaa Orhan amala akkasii waan ta'eef kan akkasitti xumuramuu hin dandeenye yookaan haganatti hin xumuramu seenaan isaa bifa kanaan hin xumuramu waan ta'eef yoo inni kan hin deebine taate nama biraa akka bikka buusan Mahamad Bosdak beeksisee jira jechuudha. Akkasuma akka mul'atutti Orhan Bey fi Nilfar Haatun yoonii fi deemanii namoonni muraasni isaanii wajjin jiraachuun isaanii ifaadha. Fakkeenyaaf tooraan ganama 5 deemuun jiraachuun isaanii beekamaadha. Waan kana wahuma ifduratti Bosdak lafa kaa'ee fakkaata. Akkasuma Turgut Bey illee deebisee jira bakka isaa kana shaffanuu ni danda'a jechuudha yookaan bakka bu'uu ni danda'a. Kanarratti hojjechuu ni danda'a jechuudha nama jabaadha. Kanaaf jechuudha wannoonni kanaan wal qabatan hedduutu jira. Akkasuma asumaan kanumaan wal qabatee Turgut Bey illee bara dorgommii mallattoo mallatteessee jira. Waldhabdeen jidduutti hin uumamne. Kanallee asumaan akka beektan barbaannaa. Akkasuma Buuraak illeen hojii isaa akka hojjetu gara fuulduraatti illee itti fufaa jechuudha. Garuu isaan lamaanuu dandeettii guddaa qabanii namni hunduu bakka mataa isaa qaba waan ta'eef kanumaan wal qabatee warroonni akka Maalhun Haatun faan illeen warroonni namoonni hedduu yaada kana Bosdakiif kaasaa waan jiraniif deebisaa waan argachuu jiru fakkaata. Maalhun Haatun ilmaan isiillee akka qabattee deebitu jechuudha. Ilmaan Usmaan Hamid Bey faadha jira. Warroota kana akka qabattee deebitu beekamaadha jechuudha. Siziinii itti aanu keessatti illee yoo ta'e akka deebitu ifaadha jechuudha. Kanumaan wal qabatee filimni gara fuulduraatti haala gaariidhaan deemamaa jira. Inshaallah kana caalaa akka tolu abdii qabna. Asumaanuu warroonni chaanala keenya faaraa taatan chaanala keenya subscribe godhuu hin dagatinaadha. Chaanalota keenya hunda Telegram, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook page garee hedduudhaan jirra. Gara hundaanuu nu hordofuu ni dandeessanii Oromoo Riikard Dibbakeedha. Akkasuma warroonni beeksisoota garaagaraa maxxanfachuu barbaadan illee keessaan nu dubbisuu ni dandeessanii kalaa Telegram keenya dhuunfaatiin nu dubbisuu ni dandeessanii. Kanaafuu xiinxala keenya kutaa biraatiin haga walitti deebinutti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.